Gaafit jedha jecha Ali ibn Abi Xaalib waa sagaltu jabduudha kaniin isin jee isin lakkaa'e paartii lammaffaa keessan eegaa isin jee har'a isiniif jedhee dhufe. Tokkoffaan gaaraa jabaadhaa jee gaararra immoo sibiila jabaa jee sa sibiilaani gaara jiisan gaara cabsan jechuudha. Sibiilarroo ibiddaa jabaa jee sibiiluma gaaraan cabsan kana yoo ibidda kaayan ibiddi ni laaffisa. Laaffisee akka feete godhuu dandeessa jechuudha. Ibiddarroo bishaani jabaa jee ibidda akka feete yoo bishaan itti naqite ni dhaamaa jechuudha. Bishaanirroo duumessaa jabaa bishaan kunoo isaa dhufa duumessarraa dhufa yoo duumessi hin jirre bishaanuun jiru hin argamu ta'a jechuudha. Duumessarra immoo qilleensaa jabaa qilleensi gartee duumessa amma gartee rabbi irraa nu roobu kana ni facaasanii bittanneessaa jechuudha. Duumessarraas qilleensaa jabaa qilleensarra immoo ilma namaatiif jabaa jee naafeeti jechuudha. Sa ilma namaa takkaa gartee qilleensaatu abalu fuudhee ilma abaluu tokko fuudhee kajian takkaa dhageessanii xiqqaateefis qallatee furdateefis qilleensi takkaa nama fuudhee ijaan hin dhageenye waan biraa kan nama fuudhu jechuudha. Ilma namaatii irra jabaa jechuun akkasi. Ilma namaatirra immoo maaltu jaba jee hirribaa jee. Hirribni ilma namaa kana hunda ni injifata. Mootii fedhe jechuudha. Hirribarra maaltu jaba jee yaadaa jee. Namni yaadni itti jiru hin rafu. Rafu hirribni isan qabu isan dhufu jechuudha. Yaadarra immoo zikrii rabbiitiitu jabduudha jedhan. Kanaaf wanni torban san kana arrahoo deebisaan ifa isinii ta'e quubsaa isinii ta'e. Kanaaf jechoota akkanaa yookaan gartee kana fakkaatan ka qabannee wajjiniin gartee jechaanu ta'a nageetti nuuf turaa isiniin jenna.